Hojjettoota hordoftoota Oromiyaa Education Multimedia kun barumsa afaan Oromootiin isinii dabru barumsa kutaa sagalee hanga kutaa 12tti isinii qopheessinudha. Ammaaf kan hojjechaa jirru barumsa duraanii kutaa sagalee hanga 12 jennee kan hojjechaa jirru. Haarawas ni hojjannaa. Koomentii irratti kan barachaa akka jirtan isiniin nuuqaa isiniin jecha nu biraa garuu manni barumsaa kan baratamu jiru lachuutu itti jira. Manni barumsaa tokko kan haarawaa jira, kan duraanii jira. Kanarratti biroon barnoota yaada jiru gaggeessuu qabdi. Fakkeenyaaf yoo kan fudhannu taate ijoolleen bara 2015 yeroonii fi amata intiraansii kutaa 12 geesseefitti haarawaa fudhatti moo kan duraanii kana fudhatti moo haarawaa fudhatti innis rakkisaadha. Asirratti amma kana maatis kutaa 10ti kan dalaguuf deemnu. Kutaa 10 akkas dalagamaa jira. Achi jala seentanii ilaallachuu ni dandeessanii. Paartii 6dha kun paartii 5in asii olitti dalaynee jirra. Paartii 6 asirraa kaasnee wajji ilaalla. Exercise 1.7in maal jaa? Find the zero of each of the following is function jaa. Himicha bakka x dhaan hiitee jechuun himicha kana kana yoo kan fudhannu taate bakka x hiitee himicha 0 nu kan fuutee value of x erga argattee san booda value of x 0 godhuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 1 minus 3 over 5x kan kun as jalaa takka qabdi. San boodarra as jalaa takka qabdi yoo feene maal goona? Shanan waliin qabanni fudhannaa. Shan hiruu takka. Shan maggaa shan baay'isuu takka. Shan irrisuu sadii irra shanii xaadha. San boodarra maal ta'a? Shan irrisuu sadii irra shaniiti. Kanarraa yeroo kana irrisne maal ta'a kun? Kanarraa yeroo kana irrisne akkanatti kun x qaba equal to 0 dha. San boodarra maal ta'a? Criss cross yeroo niif goone kun 0 ta'a. Kun ammoo maal ta'a? As jalaa 0 takkaa jira uumamaanii 5 minus 3x ta'a is equals to 0 dha. 5 achi dabarsine yoo feene minus 3x 0 achi dabarsine positive godhuu dandeenya. Amma minus 3x asuma dhisne yoo kan achi dabarsine minus 3x equal to minus 5 over minus 3 over minus 3 x is equals to 5 over 3. Gaafii b kana yoo kan laallu taate as keessaa gaafii meeqa laallu? Gaafuma takkaffaa tana keessaa gaafii 4 laallu. A laalle b haa laallu. B gaafii ni jabaatti inni laallu. Kanas haa laallu. Kanas haa laallu. Tokkos qabraa c haa laallu. Kaan isin dalagaan isin hinjaa A B C fi F haa laallu. Amma b haa dalaynu. F of x is equals to 1 over 4 into 1 minus 2x minus into x plus 3. Akkana jaa himni kun maal qaba? Minus qaba gama biraatiin. Value x kana barbaaduudhaaf osoo minus tun jidduu tana jiraachuu baatte maal goona? Osoo minus tun jidduu tana jiraachuu baatte 1 minus 2x fi x plus 3 kana value x solve goone isa godhachuu ni dandeenya. Garuu amma minus waan qabuuf akkanatti dalayna nu hordofaa. 1 over 4 minus 2 over 4 jechuun 1 over 2 x minus into x plus 3 kun minus into kanas ni baay'isti kanas minus gooteet san booda fi asii ni baddi. 1 over 4 minus 1 over 2 x minus x minus 3 asitti keessii qabu kana bichaa dalaynu minus nu as qotta asitti dalagu jira 1 over 2 x minus x
kan jiru kun takka jalaa qaba. San booda koomaniin isaanii lama kanaaf hoggarra maayinus x maggaa maayinus 1x maayinus 2 lama takkaaf lamatti lama baay'isuu takka lamumatti lama ta'a irra lama san boodarra negatiiva takkaa fi lama sadii negatiiva sadii ta'a irra lama ta'a jechuudha. San boodarra kun akkana nuu dhufe negatiiva sadii fi waa takka irraa afurii kana yoo dalayne immoo takka irraa afurii hir'isuu sadii ja'a takka jalaa qabna afurii koomaniin isaaniitti afuriif takkuma gaa takka baay'isuu takkuma geessi takka hir'isuu afur hiruu takka baay'isuu sadii 12 irraa afuriitii jechuun akkana nuu dhufa. San boodarra akkamitti kaayyanna jalaa haquu deemna waan ta'eef asitti kan hin qaaddu kana qaba. San boodarra iddoon qabnu waan ta'eef jalaa haquu dandeenya jechuudha. Kanarraa kana yeroo hir'isne takka hir'isuu 12 jechuun negatiiva 11 irra afurii hir'isuu sadii ta'a irra lamaati. Kana qabaddaa negatiiva 11 irra afurii ta'an qabu kuni ta'an qabu negatiiva 11 irra afurii hir'isuu sadii ta'a irra lamaati. Akkana arganne kunis koomanii ni fudhanna koomaniin isaa afur hiruu afurii takka baay'isuu 10 takka negatiivuma 10 takkatti gaa. San boodarra afur hiruu lama baay'isuu sadii ja'a negatiiva meeqa ta'a negatiiva 6 ta'a akkana ta'a irra meeqa ta'a irra afurii ta'a walqixxee ta'a 0dha. Kiriskroos yoo goone maal ta'a kun 0 nogga baay'ate 0 ta'a negatiiva 10 takka hir'isuu 6 ta'a walqixxee ta'a 0dha 10 takka kan achi dabarsi negatiiva 6 ta'a walqixxee ta'a 10 takka jechuudha. San boodarra irra negatiiva 6 irra negatiiva 6ti ta'a walqixxee ta'a negatiiva 10 takka irra 6ti. Kun gaansarii gaafii biitii jechuu gaafii tokkoffaa gaafii biitii qabaddaa yoo barbaadan qajeelcha isiniin agarsiisa jechuudha. Gaafii C fi F nu hafe si yaada laynu siin akkan reefu isiniin jeessan kun amma wanni kana deemnee karaa dheeraa deemneef maayinasima dhiqishuu as jirtu tanaatu dila kana deema jechuudha. Kun jidduu tanaa maayinasii maal waan hin qabneef jecha kanuma soolvii goonee kanas soolvii goonee kanas soolvii godhuudha wanni biraan irra hin jiru. San boodarra akkam ta'a 2 minus 3x is equals to 0 minus 3x is equals to minus 2 over minus 3 over minus 3 x is equals to 2 over 3 takka qabaddu x minus 2 is equals to 0 x is equals to 2 lama qabaddu x plus 1 is equals to 0 x is equals to minus 1 kanaafuu himicha kana kan 0 godhuu danda'u kamee jechuudha. X is equals to minus 1 x is equals to minus 1 haya 2 over 3 and 2 himichi kun 0 godhuu danda'a itti naqaatii iddoo x dhaa kana minus 1 fi 2 over 3 fi kana naqaatii 2 naqaatii ilaalaadha. F kana haalaallu F kana laaluudhaaf akkam goona iddoo T kana amma F kana naqee isin agarsiisuu hin danda'a maaliif akka amma akkanatti A fi B fi C deemnee kanatti argachuu hin dandeenyu. Kanaafuu akkam goona himicha tokko fudhannee itti neeyna takka fakkeenyaaf yoo fudhannee bakka T kana neeyne 0 nuuf fidaa himicha yaadachuu fudhannee jechuun yoo nu mirkaneessuu dide immoo aazar nambarii lakkoomsa biraa fudhannee mirkaneeffachuu dandeenya. Kana wanni nuti adda baafachuu qabnu bakka T dhaa kana fakkeenyaaf takka haneeynu 1 the power of 3 minus 7 times 1 plus 6 is equals to 0 ta'a 1 minus 7 plus 6 is equals to 0 san boodarra kanaa fi kana goolii ditaanne maal ta'a minus 7 plus 7 is equals to 0 0 is equals to 0 maal ta'a jechuudha. Waaniin maal ni godha 0 ni godha jechuun waaniin 0 ni godha
-1 yoo fudhannee ni godha. -1 yoo fudhannee ni godha inni yoo laalle -1 the power of 3 -7 times -1 plus 6. -1 the power of 3 jechuun 3 tun 1 odii taateef jecha -1 uma ta'a. Kun ammoo pilaasii ta'a. Plus 7 ta'a. Plus 6 ta'a is equals to 0 dha. Sanboota irra kun poozitiivni lamaan walitti ida'ama. -1 plus 13 walqixxee ta'a 0 dha. 12 walqixxee ta'a 0 jechuu hin dandeenyu. Negatiivni takka not 0 dha jechuudha. Kanaafuu azar lakkoomsa biraa fudhannee yoo kan laallu taate lakkoomsa kamaa fudhannu. Fakkeenyaaf lama haa fudhannu. Lama fudhannee haa laallu. 2 the power of 3 minus 7 times 2 minus 7 times 2 plus 6. 2 the power of 7 jechuun 8 minus 7 times 2 jechuun 14 ida'uu 16. Sanboota irra kun negatiiva 14 kun poozitiiva 8 fi 6 walitti hoggoo idaanne meeqa ta'a? 6 irraa yoo fuunee asirra keenya 10 asitti 4 nu hafa 14 irrisuu 14ti. Sanboota irra walqixxee ta'a 0 dha 0 walqixxee ta'a 0 dha. Kan nuti arganne amma ogu takka x is equals to 1 fi x is equals to 2 irratti sarkanne ammas himichi biraa himicha kana kan 0 nu godhu himicha kamii x'n 3 jechuudha. X'n negatiiva 3 0 nu ni godha. Akkamitti yoonni itti ni ilaaluu dandeenya? -3 the power of 3 minus 7 times -3 plus 6 dha. Filannoo irratti gaafii irratti jechuun question irratti bifa filannootiin yoo isinii dhufe akkana nama dalage kanatti itti neexanii akkanatti arkachuu ni dandeessan. -3 the power of 3 jechuun -27 ta'a. Osoo amma fakkeenyaaf -2 wanni tun taate negatiivni kun irraa badee jechuudha. Kunis maal ta'a? Sanboota -27 plus 21 maaliif maayinasiif maayinasii wal balleessiti plus 6 ta'a jechuudha. -27 plus 27 kan oggolii daanii 27 nu dhufa minus uno as kottaa -27 plus 27 is equals to 0 nu dhufa. Kanaafuu 1 2 fi -3 himicha f kana 0 nu fide jechuudha. Kanaafuu amma gaafii lammaffatti gataa dabarru gaafii tanneen hafte tana isin dalagaan isiniin jaa yoo barbaachisaa ta'e yeroo hin qabnu jenneeti waan biraatii miti. Akkamitti akka daleeydan irraa isin haa tuttuqu. Fakkeenyaaf f kana h kana yoo fudhanne akkuma nama dalagee f dalage kanatti itti neexanii kam tokko 0 fidu laaltan. Ammoo gaafirra yoo isinii dhufu taate filannoo faa qaba. Gaafirra tokko isinii dhufu filannoo qaba. Filannoo san itti neexanii himicha 0 godhu arkachuu ni dandeessanii. Gaa kana ammoo y tokko ala baastanii hogguu y tokko ala baastan maal ta'a? Y is the power of 4 y into y is the power of 4 minus 2 y is the power of 2 plus 1 dha. Sanboota kanas akkasa itti neexanii ilaaluudha. Amma himichi y ala jiru kun ammoo 0 dha. 0 itti neexan himichi kun 0 ni ta'a jechuudha. Gaafii lammaffaa kana ilaallu. For each of the following is list zeros of given polynomial and the state multiple of each zero. Akkam jaa state multiple of each zero kana jaa haala jiru kun x'n ala jiru kun maali? 12 dha jechuudha. 12 dha. X power 12 irraa qaba himichi kuni. Kanaafuu akkam goona x power 12 irraa qaba. Value x yoggoo barbaanne haala jiru kana akkuma inni jirutti value x yoggoo barbaanne value x 0 ta'a mire x the power of 12 is equals to 0. X is equals to 0 and radical of 0 maal jechuun 0 ma. Kanaafuu maal jennaan power 12 waan qabuuf 0 multiple of 12 ti jechuun maaliif 0 hogguu 12 wal baay'isti waan ta'eef jecha. Kun ammoo x minus 2 over 3 akkana jiru kun x is equals to 2 over 3 multiple of power in as gubbaa uumaan takkaa jira multiple of 1 dha jechuudha. Gaafii
dalayne asirraayis kam dalayne gaafii ni jajjabaatti jaamtee laattu C gaafii lammaffaan C ammas maal haa dalaynu D haa dalaynu kaan isin dalagaa fakkeenyaaf C kana yoo kan dalaynu taate maal ta'a 3x is the power of 6 jaa kun 3x kana fudhannee yoo kan dalaynu taate akkam ta'a 3x is equals to 0 x is equals to 0 dha mire kanaafu maal jennaan 0 is multiple of 6 ti jechuun kana ammoo fudhannee yoo kan laalu taate x minus pi jaami san booda irraa achi dabarsinaa piin kana x is equals to pi ta'a mire kanaafu maal jennaan nu as qotta pi is multiple of poweriin tun meeqa poweriin 5 multiple 5 dha jechuudha multiple 5 dha san booda irra kun ammoo x minus into pi plus 1 jaa kana yeroo barbaadnu x minus kajuu kana guutumatti yoo fuunee achi dabarsine x is equals to pi plus 1 dha powerii 3 qaba waan ta'eef jecha maal jennaan pi nu as qotta plus 1 multiple 3 jennaanii jechuun multiple 3 jennaanii d haa laallu 2 into x minus under radical of 3 the power of 5 akkana jaa kun ammoo value x yeroo barbaadnu kam ta'a x minus radical of 3 jaa poweriin 5 into multiple isaati jechuudha x is equals to radical of 3 multiple akkana gabaa jeen multiyeessinaa kaa'u multiple 5 dha ta'a jechuun ammas kana fuunee yoo laalle immoo x plus 5 equal to 0 x is equals to minus 5 multiple meeqaati degree 9 qaba multiple 9 jechuudha 1 minus 3x is equals to 0 x is equals to takkaas dabarsita san booda maal taati minus 1 hin taatu asitti taasisanii dalagu gaalee yoksiidha minus 3x is equals to minus 1 over minus 3 over minus 3 x is equals to 1 over 3 x is equals to 1 over 3 multiple poweriin uumamaan takka qabdi multiple 1 dha jechuudha gaafii sadaffaa kanatti gataa dabarru sadaffaan maal jetti find the polynomial function of degrees 3 such that f of 10 is equals to 12 and the degree of f is 0 5 and 8 ja maal nunje 0 nu kanne imicha inni erga fakkeenyaaf value x nu kanne jira value x tokko 0 dha nunje x yaani asitti san boodarra bakka tanatti x yaa jennuuni maaliif x yaa jennuuni x into san boodarra kun value x kana yoo barbaanne 0 tana ni arganna jechuudha x into x minus 5 kanas hoggoo value x barbaanne 5 tan arganna into x minus 8 san boodarra ammas maal nunje yoo waliin baay'isne fakkeenyaaf himicha kanaa fi kana yoo waliin baay'isne x square arganna x square irratti ammas kana yoo baay'isne cube inni x degree 3 jes 3 akkasuma ni arganna jechuudha san boodarra bakka x kana kudhan buusi walqixxanni taha kudhata akka jiinii je bakka tana fakkeenyaaf x kana bira yoonii fi himichi yaan ka jiraatu taate yaa harkachuu ni dandeenya jechuudha san boodarra maal jennaan x meeqa nuunjee kudhan into kudhan hir'isuu 5 into kudhan hir'isuu 8 walqixxanni ta'a 17 san boodarra kun maal ta'a kun asitti maal ta'a kudhan into 5 into 2 walqixxanni ta'a 17 jechuun san boodarra kana noo baay'isni maal ta'a kun kudhanii mire yoo feene kudhan baay'isuu 5 50 baay'isuu 2 walqixxanni ta'a 17 50 baay'isuu 2 dhibba takka walqixxanni ta'a
yaa jiin bakka tanaa 17 irra 100 irra 100 yaa walqixxanii ta'a meeqa ta'a? Yaa walqixxanii ta'a 17 irra 100 ta'a jechuudha. Kana fakkaata gaafii ta'an taa dabarru. In each of the following is yoonii fi kan isiniin gallatee wanni kun gaafii ekstiriim irraa gaafii adda addaa gaafii jajjabduu jaamtee yaadamtu nuu fuutanii fiddanii telegiraama guruupii telegiraamaa irrattis chaanaala telegiraamaa irratti paabliik irrattis anu harkachuu ni dandeessanii warri viidiyoo kana agartan telegiraama iddoo sarchii jettu san irratti waatii Oromiyaa Education Multi Media jaa barreessaa chaanaala haarawaa waan ta'eef akkuma yuutuubni haarawaatti telegiraamnis haarawaa gaafii adda addaa PDF jalaan harkachuu ni dandeessanii achi jala seenaa achiin harkachuu ni dandeessanii warri achiin isinii wanti ta'uu dides achiin isinii seenuu dides viidiyoo kana linkii subscribe linkii description boxii jala isiniif hin kaa seenaa laalaa isiniin jaa amma gaafii afuraffatti haa dabarru. In each of the following is identified number is zero of polynomial function if determines the multiple of zero. Multiple of zero himicha akkana kanname kana multiple of zero baasi jaa. Multiple of zero yeroo baasnu himicha kana akkam goona multiple of zero yeroo baasnu multiple of zero yeroo baasnu iddoo value x kanatti lakkoomsa shakkine tokko yookaan kan filannoo nu jiru tokko itti neeyne 0 yoo nu fide fakkeenyaaf x yoo nu fi meeqa nu fide 2 yoo nu fide maal jennaan x minus 2 jennaan sababni isaa is equals to 0 dha x ammas deebine 2 ni harkanna waan ta'eef jecha fakkeenyaaf asitti iddoo x kana yoo takka neeyne maal ta'a 1 the power of 3 plus 1 square minus 5 plus 3 sanboota irra maal ta'a 1 cube is 1 mata plus 1 minus 5 plus 3 sanboota irra maal ta'a sanboota irra as garagalee maal ta'a ni beekta maal ta'a 1 plus 1 1 dha 2 dha plus 2 dha as achi das dabarsine minus 5 plus 5 maal ta'a 0 ta'a 1 itti neeyne mire kanaafu x minus 1 into ennaan ammas deebine x minus 1 erkannee mire ammas khabiraa fuuna itti ni ilaaluu dandeenya himichuma kana asumattu jechuu yoo feene gama biraatiin maal itti haneenu waan yoo itti neeyne maal dhufame minus 1 yoo itti neeyne jechuu x minus 1 erkannee waan yoo itti neeyne 1 the power minus 1 the power of 3 minus 1 the whole square minus 5 into minus 1 plus 3 minus 1 the power of 3 jechuun minus 1 dha kun ammoo minus 1 the power of 2 jechuun plus 1 dha plus 5 dha asii waldaansa kuni plus 3 is equals to 8 dhufa 0 dhufu jechuudha other person other fakkeenyaaf himichuma a kanarratti jechuun x minus 3 aaneenu minus 3 the power of 3 plus into minus 3 the power of 2 minus 5 into minus 3 plus 3 minus 27 minus 3 the power of 3 minus 3 the power of 2 is plus 9 plus 12 plus 3 ta sanboota irraa kana lamaa yoo walii didanne meeqa ta'a kana lamaa yoo walii didanne 15 fi 9 yoo walii didanne negatiiva 27 ida'uu 24 ida'uu 3 yoo kana wal didanne ammoo 27 ta'a negatiiva 27 as kottu kuno ida'uu 27 wal qixxanii ta'a 0 ta'a jechuudha kanaafuu himicha kana kawantii godhu maali kawantii godhu x minus 1 the whole square into minus 3 neynemi x plus 3 multiple isaa yeroo barbaannu immoo x minus 1 the whole square jechuun x kana yeroo barbaanne waan harkannuuf jecha x minus 1 equal to 0 x equals to what x equal to 1 waanii kana habba lama si'a lamaatu jechuun waan kana 0 godhuu danda'a kana jechuun waan is multiple
of 2 jechuun multiple of 2 dha jechuun. X plus 3 jechuun ammoo x plus 3 is equals to 0, x is equals to minus 3 multiple of as jubba uumaan takkaa jira waan ta'eef waanii ta'a jechuudha. Gaafii takka ta biraa itti ijaanneeti bira dabaruu dandeenya jechuudha. Gaafii takka ta biraa yoo itti ijaannu maal taati? Haya C kanatti haa ijaannu 1 over 2 f of x is equals to 4x cube minus 4x square plus x. Kana gama biraatiin x takka al nu baasa ogaalii takka x takka al baasne x into 4x square minus 4 plus 1 akkana ta'a jechuudha. Asitti himicha tokko x ni qabna. X kun maali? X isaa yoo value isaa barbaanne 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu 0's multiple of what 1 dha jechuudha. Uumamaan takka gubbaa waan qabuuf. Ammas 1 over 2 nu hanne jira value x tokko 1 over 2 dhufuu danda'a jee 1 over 2 dhufuu danda'a jechuun isaa akkam jechuudha? 1 minus 2x jechuudha. Sababni isaa yoo harkanne 1 over 2 harkanne akkamitti yoo kan jettan taate minus 2x is equals to minus 1 over minus 2 over minus 2 x is equals to 1 over 2 dha jechuudha. Himichi asirratti nu hanname paawariin 3 ture. Paawarii takka x takka irraa harkanne 0 harkanneemi. Kanaafuu x lamaan nu hafee mire minus positive 1 over 2 kan iddoo x kananne inni akka 0 fidu ilaaluu dandeenya. 4 into 1 over 2 the power of 3 minus 4 into 1 over 2 the whole square plus 1 over 2 is equals to 1 over 2 the power of 3 jechuun 4 into 1 over 2 the power of 3 is 80. 80 minus 4 into 1 over 4 plus 1 over 2 is equals to 4 over 8 jechuun afuriin takka afuriin lama. Kana jechuun takka irra lamaa jechuun takka irra lamaa irrisuu takka asitti afuriin takka afuriin akkana dhufa. San boodarra maal ta'a? Erga akkana dhufee boodarra 1 over 2 ta'a. San boodarra tokko 0 dha. Akkam goona? Kun amma 1 over 2 fi 1 over 2 kun yoo hoollaan taate minus 1 ta'a. Hin dhufu garuu kanatti. Amma akkam goone ilaaluu dandeenya. Akkana yoo dhufuu dide x into 1 minus 2x the whole square yoo goone argachuu yoo kan dhufu taate rakkoon qabu jechuudha. Akkamitti yoo kan dhufu taate immoo 1 minus 2x into 1 minus 2x. 1 times 1 is 1 minus 2x minus 2x minus 2x minus 2x minus 2x minus 2x. San boodarra plus 4x square dhufa jechuudha. 4x square dhufa 4x square dhufa. San boodarra kan akkami kaanna 1 minus 4x plus 4x square. San boodarra kana hammatu cufii x takka kareefuu ala baafanne yoo baay'isne no kana yoo kan baay'isu taate maal ta'a? X minus 4x square plus 4x cube ta'a. Ansariin keenya arganne ammoo asirratti x minus 1 whole square waan ta'eef jecha akkam goona 1 over 2 is multiple of power in isaa lama waan ta'eef multiple of 2 dha. 0 is immoo multiple of 1 dha jechuudha. 1 dha. Gaafii shanaffaatti haa dabarru. Show that 3x plus 4 is factor some polynomial function f of f some polynomial function f then minus 4 over 3 is 0 of f
minus 4 over 3 0 fiduu danda'a. A yes akkamitti because 3 because gaabii shanaffaadha 3x plus 4 value of x is equals to minus what minus 4 over 3 kana jechuun kana yoo nii fi ati nu hannuu baatee asirrattis nu hannuu baatee uni erkan akkamitti 3x plus 4 equal to 0 3x is equals to minus 4 into 4 equals over 3 over 3 x is equals to minus 4 over 3 dha je 0 godhuu ni danda'a je yes asirratti jechuun maal jennaan yes bichaa jechuun nu barbaachisa. Gaafii meeqaffaa kana haalaallu gaafii jahaffaadha haalaallu in each of the following is find the polynomial function that has the given zero of satisfy the given condition ja akkana ja 0 nu kenname 3 nu kenname 4 nu kenname ammoo f of 1 yoo argatneen immoo maal nu dhufuu qaba je 5 nu dhufaa je maal barbaanna reemti kanaama wanni ijoon gaafii jaffaa kanas haadala asitti maal nu kenne 0 nu kenne 3 nu kenne 4 nu kenne f of 1 equal to 5 nu jee akkuma reefu sanitti daleeyna jechuun akkamitti amma yx haa jennu y barbaadu deemna x nu kenname fakkeenyaaf asirratti x kana barbaaduudhaaf akkam goona x is equals to yx is equals to 0 over y x is equals to 0 nu dhufa jechuun into jennaan into x minus 3 sababni isaa x is equals to maal ta'a 3 ta'ure ammas deebinee x minus 4 ta'a ammas f of iddoon x yoo takka taate 5 ta'a jeemre akkam jennaan ni beeyda akkaneennaan na hordofi asitti y x takka y times 1 minus 3 into 1 minus 4 walqixani ta'a 5 ta'a je y into 1 minus 3 jechuun minus 2 dha times maali ta'a minus 3 ta'ure walqixani ta'a 5 ta'u erga 5 ta'e y daamire negatiiva lama baay'isu negatiiva 3 negatiiva 6 ta'u negatiiva 6 positiiva 6 ta'u y walqixani ta'a 5 y walqixani ta'a meeqa ta'a jechuun over 6 5 irra 6 ta'a jechuun gaafii aan akkana ta'a akka itti dalaydan isiniin garsiisa b kanas isin agarsiisu maal nu kenne minus 1 nu kenne 1 plus or minus radical 2 nu kenne jira 1 minus radical 2 nu kenne jira and f of 0 nummo 3 dha je akkuma amma dalayne kana dalayne garuu maal goona x value x takka ta'ee je takka ogu takka akkana goona jechuudha value x takka waan ta'eef x plus 1 into what x plus 1 into x plus 1 into kun ammoo x value x harkannee maal nu dhufe radical of maal nu dhufe jedhe radical of kun b2 dha gama biraatiin quadratic equation yeroo naynu b square minus 4ac 4 b square minus 4ac over 2a under radical of plus or minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a dha jechuun kanaafu asitti b nuti qabnu b plus or minus kan jee kun ammoo n waanidha nu kannee jira mire b lama asitti b lama n umumaaniif jala n takka ammoo kanaafu lama lamaan takka plus or minus radical 2 ammoo radical 2 dha jechuudha x square jechuudha kana akkana dalayna gaafii torbaffaan ammoo maal jetti a polynomial function f of degree 3 has 0 minus 2 1 over 2 3 and its leading coefficient is negative we write the expression of f how many different polynomial function kana ja degree 3 je nu kannee jira maali
minus 2 jaami nuti ammoo x plus 2 godhanna. San booda irraa ammoo maal jaa 1 over 2 jaa into yennaan ammas yoo feene x minus 1 over 2 yoo jenneenis rakkoon qabu yookaan ammoo 1 minus 2x yoo jenneenis rakkoon qabu jechuun sababni isaa jalaa takka qabdi. San booda irraa kan koomanii isaanii waliin fudhanna. Erga waliin fudhanne booda irraa 2x dha minus 1 dha miree kun equal to 0 dha. Criss cross gogoone sakkanaan harkanna jechuudha. Into yennaan ammas x minus 3 waliin baay'isi degree 3 harkatta jechuudha. Kana fakkaata egaa yeroo gadda barru gaafii 8ffaan maal jaa if p of x is polynomial of degree 3 with p of 0 is equals to p of 1 is equals to p of minus 1 is equals to 0 kan dhufu taate walqixa dhufuu ni danda'a. And p of 2 is equals to 6 then show that p of minus x is equals to minus p of x. Kana fakkeenya fudhanneet dalaguu dandeenya malee inni nuun kan inni jechuu gaafii 8ffaan kan p of x is polynomial degree 3 p of x in polynomial maal ta'e degree 3 ta'e with p of 0 is equals to p kayyoo kanatti immoo 0 na hineefi waan inni innis akkuma takka dhufa minus 1 is yoo na innis akkuma takka dhufa jechuudha. Yoo immoo 2tti na hine 6 dhufaa jee himichi kun kamii jennee yaaduu nurra jira. X pa degree 3 dha nuun jee degree 3 waan nuun jeef jecha maal goona osoonii fi kanatti hoomee kam taadha. Amma fakkeenyaaf x is a power of x is a power of 3 minus 2 yoo ta'e akka takkan dhufu 1 fi minus 1 wal qixan dhufu. Kanaafuu maal goona x square x cube dhaan hin dhufu x cube dhaan hin dhufu meeqaan dhufa innis harkachuu ni dandeenya akka reefu sanitti p of 0 jaamire p of 0 p of 1 p of minus 1 fi and p of 2 is equals to 6 jaamire kana akkamittis ni harkanna p of 0 jechuun x jechuudha into p of minus 1 jechuun x plus 1 jechuudha. P of 1 jechuun ammoo x minus 1 jechuudha into x minus 2 is equals to 6. Himicha akkanattis harkachuu ni dandeenya jechuudha. Gaafii 9ffaan maal jetti find the value of p and q x minus 1 is common factor of what common factor of kanaati jechuudha. Gaafii 9ffaan x kana nu common factor isaa nu kanne x minus 1 x is equals to 1 himicha as keessa jiru kan f of x fi g of x ittis neeyne 0 nuuf fiduu qaba. San booda irra erga itti neeyne booda irra ammoo wanti kun silaa 0 dhufuu qaba ammoo nuti amma value p waan p fi q barbaade waan nuun jeef jecha akkam goona p of p fi q barbaade nuun jee himicha lama nu kanne ni daleeyna jechuudha. Akkoon qabu ni daleeyna x in keenya meeqa x is equals to 1 dha mire itti aaneenu 1 the power of 4 minus p into 1 the power of 3 plus q p the minus p the power of p into 1 the power of 3 plus into what plus into 7 into q times 1 plus 1 is equals to power of 4 is 1 minus p plus 7 plus 1 1 minus p da huni 7 q da 1 minus 7 q plus 1 da ture emre san booda rakam goona 1 fi 1 walitti daana minus p plus 7 q plus 2 ta'a jechuun himicha keenya tokko harkanne minus p plus 7 q plus 2 ta'a jechuun himicha kana qabaddu minus p plus 7 q plus 2 ammas himicha g of x kana itti neeyna maali neeyna waan neeyna jechuun 1 the power of 6 minus 4 into 1 the power of 3 plus p into 1 the power of 2 plus q into 1 minus 3.
san boodarra 1 the power of 4 1 the power of 4 jechuun waanuma ta'a minus 4 1 the power of 3 waanuma 1 times 4 in 4 dha plus kiwi plus p minus 3 ta'a jechuun 1 dha kun minus 3 dha kun kiwi dha kun minus 3 dha minus 3 fi minus 4 minus 7 taati minus 7 plus 1 nammoo minus 6 taati jechuun kanaafuu maal ta'a p plus kiwi minus 6 ta'a kareefu harkanne kamii p amma kammaa kana saakeenyu p plus kiwi minus 6 kareefu harkanne immoo mee maal harkanne minus p plus 7 kiwi is equals to minus 2 harkanne jechuudha sababni isaa plus 2 waan ta'eef as dabarsine negative 2 goona kana wal hadhaamsu kun san booda maal ta'a 8x is equals to 4 ta'a 8p jechuudha 8 kiwi over 8 over 8 kiwi is equals to 1 over 2 ta'a jechuudha san booda 1 over 2p waan harkannee jirruuf jecha iddoo p kanatti neeyne harkachuu ni dandeenya jechuudha akkamitti minus p plus 7 kiwi plus 7 kiwi is equals to minus 2 ja minus 1 over 2 plus 7 kiwi is equals to minus 2 ta Samudra 7 kiwi is equals to minus 2 plus 1 over 2 ta 7 kiwi is equals to minus 4 plus 1 over 2 7 kiwi is equals to minus 3 over 2 Samudra crisscross gonna 1 4 kiwi is equals to minus 3 over 1 4 over 1 4 kanatti jechuun dhufe mata dureen gaafii kudhanaffaan dalayne kudhanaffaa yaalii irra gaggeessaa amma mata duree takka tuqaa sadii tuqaa lama kan jiru kanatti yoo dabarre location theorem a polynomial function with rational coefficients may have no rational zeros. For example, the zeros of polynomial function x square minus 4x are irrational. Sababni isaa as keessatti jechuun namicha zeeroo godhu as keessa neeyne harkachuu hin dandeenyu jechuudha. Ammoo kun maal jaa can you work out what the zeros are? The polynomial function x cube minus x square minus 2x plus 2 kan jiru kana namicha x itti neeyne zero nuuf fiduu harkachuu qabnaa jechuudha. Activity 1.10 in each of the following determine whether the zero of each of the following correspondences function are rational or irrational or neither ja kun wata kana mandibu yo factory tehe rational da yo factory ndane irrational da yo mo factories te negative ampa factory tawde irrational yo something rational so something mali da inni sun neither da jechuudha gata dabaru theorem ya Theorem 1.4 Location theorem. Let A and B is real number such that A is less than B if F is polynomial function such that F of A is equals to F of A and F of B have opposite sign. Mali wal faallalesan there are at least 1 0 waliin qabaachuu qaban at least jechuun yoo qaqqabne 0 takka waliin qabaachuu qaban of F between A and B jidduu jechuun. The theorem helps us to locate the real in a zero polynomial function. It is sometimes possible estimate zero polynomial function from table value ja akkam gona akkana neeyne maal gona x minus 3 yoo neeyne y akkana harkanna x minus 3 lakkoomsa dhiqqaa tokko haneeynu 2 fakkeenyaaf yoo neeyne negatiiva 10 harkanna ja wanni kun akkamitti harkanneedha
Kana amma akkamitti argannedha. Hundi garuu ni dhufaadha. Akkamitti arganne akkanatti arganne kunoo to'aneenu 2 the power of 4 minus 6 into 2 the power of 3 plus 2 the power of 2 plus 12 what? 12 times 2 minus 6. 2 the power of 4 is 16 minus 6 times 8 is what? 6 times 8. 6 times 8. Kudhan guutuuf afurii, kudhan guutuuf lama, waliin baay'isne 8. Kanaaf kana waliin baay'isne amma samii deebine yookaan 6 irraa 2 yookaan 8 irraa 4 48 ta'a jechuudha. Hir'isuu 48 ida'uu meeqaadha? 48 ida'uu 4 ida'uu 2 baay'isuu 2 24 hir'isuu 6 24 4 ida'uu kan jiruun kan akkam goona asuma 28 haa goonu 28 28 negaatiif 48 negaatiif jaami maal ta'a? Negatiifa 48 hir'isuu 6 hir'isuu 6 ida'uu 16 ida'uu 42 48 ta'a. Sanboota irra kana yeroo walii daane maal ta'a? Negatiifa 54 ta'a. 54 ida'uu meeqa ta'a? Ida'uu 48 ida'uu 16 meeqa ta'a? 4 4 godheetiin takka qaba. 5 64 64 asirratti 50 guute 64 64 64 kunoo meeqa? Kun 54 54 54 hir'isuu 64 walqixxanii ta'a. Negatiifa 10 ta'a jechuudha. As kana ilaallu. In each of the following is use the table value of for polynomial function. The locus zeros of f4 is equal to f of x nu kan jira jechuudha. Graafii kaasnee graafii kanarraa maal jaa? Table value f of y is equals to f0 of y is equals to f of x nu kanname. Iddoo x itti neeyite maal argatta? Iddoo x itti neeyite 7 fi kanan argatta. Increase fi decrease adda baafannaan kun waan akka nama dhibu rakkoon qabu waan nama dhibdu keessa deemnee ni ilaalla. Waan qaqallaalee immoo isiniif dhisnaa akkuma jirutti ta'e waan qaqallaalee taate immoo waan akkanaa kanafa isinumaaf dhisnee jechuudha. Kun graafii waan salphaa waan nama dhibuu miti. Kana itti neeyitanii kan isin argattan kaas jalaa f of x kajuu kun ammoo iddoo y'itti x itti erganiita y'n isin argatta gaheen rizaaltiin bu'aan kan isin argattan kun y'dha jechuu yookaan reenjiidha. Kunis akkasumatti kun argattanii kun ammoo kan bakka x itti neeyitanii jechuudha. Use the location theorem to verify that f of x has a zero between a and b. F of x zero between ja a and b ja a meeqa negative 3 dha, b negative 2 dha jechuudha. Kana nu kanneen jira maal goona iddoo eetti of hin jechuudha. Isaan lamaan bira hin kutu. Kunis qaafiin kunis qallaaliidha. A fi b nu kanneen fuuneetumetti neeyne laaludha. Gaafii sadaffaa nama maaliti? In each of the following is use the location theorem to locate each real zero of f of x is because successive integer ida. Maal ja x maal ta'uu qaba? 0 walqixa ta'uu qaba yookaan irra guddachuu qaba. Abbas ammoo 6 walqixa ta'uu qaba. 6 irraa gadis ta'uu qaba. 6 kun yeroo jennu vaaliyuun x dha jechuudha. 6 olii miti 0 is gadii miti
jaha ammoo ni hammata, zeeroo ni hammataa jechuun kan ammoo 0,6 jennee ibsuu dandeenya. Kan gadiitti akkasumatti naqnee maal goona real zero theorem location of real zero himichi kun akka zeeroo nuuf fidu guutumaa guututti laaluudha jechuudha. Yoo zeeroo nuuf fide dhugaadha, hanga duwwaadha hanga jaha himicha jiru san keessaa fuunee maal goona liistii goona jechuudha. Gaaffii afuraffaa haa laallu. In each of the following is find all real zeros of polynomial function. 4 minus 4 is less than or equal to x. X is less than or equal to what? 4 is negative plus or minus 4 akkas jaa itti naqnee iddoo x kanatti naqnee 0 nuuf fiduu qaba. Real zero jaa kunis akkuma gaaffii irraa olii dhiifama. Akkuma gaaffii irraa olii find real zero jaa kunis akkuma reefu tanaa jechuudha. Takkuma example sirrii laaltee wanti goote ta'an ni dalayta. Gaaffii jajjabaattee keessa deemnee ni laalla rakkoon qabu. Amma gaaffii shanaffaa maal jetti? Question 1.7 irraa gaaffii kudhanaffaa maal jaa? Was the time possible 50 meters above the ground level sadarkaa jechuun 50 olitti jaa above jechuun greater than 50 jechuudha. Akkasitti fuunee dalayna jechuudha. Jaaffaan maal jaa? It is possible to polynomial function of degree 3 which are either coefficients to what? To have no real zeros. Explain your answer. Real zero kan qabne maal goonaadha? Empty setii keenyaaf jechuudha. Empty setii keenya jechuudha. Arraaf nugaa paartii torbaffaadhaan hanga raashinaal ruut teestiidhaan walitti deebinutti nagaatti naaf turaa. Warri chaanaala kiyya kana chaanaala haarawaa chaanaala barumsa afaan oromootiin irra qopheessaa jirru kana subscribe hin godhin. Warri chaanaala Oromiyaa Education Multimedia subscribe hin godhin. Karaa YouTube'aatiin subscribe godhaa. Karaa Telegramaatiin join or follow godhaa. Karaa TikTok'aatiinis maal godhaa? Karaa TikTok'aatiinis maal godhaa? Karaa TikTok'aatiinis follow like wanni guddaan nuti barbaannu laayikiidha. Laayikiin nama hunda bira ni geessiti, diina bira hunda ni geessiti. Afaan Oromootiin barumsa kutaa 9 hanga kutaa 12 intiraansii dabalatee dalagamaa jirra, daleegaa jirra. Hanga irraa dogongora nurra jirus nuuf kolchaa isiniin jechaa. Ilmi namaa hundi waan uumaa rabbii waan hin tahiin ilmi namaa waan rabbiin ifii isaatii uume hundi dogongoraadha. Kana waan ta'eef jecha nurra laallinaa, dogongora ni sirreeffannaa, nutti himaa, waan jiru waliin laallaa. Gaaffii isinii jajjabaattee karaa koomentiitiinis kitaaba wajjin nu himuu ni dandeessan. Achirraa walitti qabnee paartii takka irratti isinii dalaguun keenya oolu. Nagaatti turaa, nagaan naa turaa.